Hangafoota oduun du'a kaadhimaa isaatiin shakkamee maneedhaa kan jiru artiist Andu'aalam Gosaa har'aa mana murtiitti dhiyaateera. Oolmaan mana murtii maal fakkaata kan jedhu gabaasa keenya keessatti bal'inaan argattu. Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa jaartee jaardagaatti humnoonni finxaaleeyyii faannoo hawaasa nagaa jumlaan ajjeesuun qabeenya isaanii saamuun gabaafameera. Amma oduu bal'inaan. Dhimma shamarree du'aa Qananii Addunyaa ilaalaa kan jiru manni murtii federaalaa jalqabaa ramaddii araadatti dhaddachi beellamaa yeroo tokkoffaa ganama har'aa eegalamee ilaalameera. Kutaan dhaddachaa galmicha keessatti ilaalames abbaan seeraa dhaddachatti osoo hin banin dura ture maatii fi hiriyoottan miidhamtuu fi weellisichaa akkasumas miidiyaaleen hirmaattota biroon kan guutame ture. Du'a shamarree Qananii Addunyaatiin kan shakkame kaadhimaan ishee weellisaa Andu'aalam Gosaa abukaattoo waliin mana murtiitti dhiyaateera. Dhimmicha qorachaa kan jiru poolisiin Finfinnee hojiilee guyyoota beellamaa darban keessatti hojjete abbaa seeraatiif kan ibse yommuu ta'u, yeroo beellamaa kennameef keessatti ragaalee namoota 15 dabalataan walitti qabuu himeera. Walumaa galatti lakkoofsa ragaalee namoota jechaa irraa fuudhee 28 ta'uu poolisiin mana murtiitti beeksiseera. Gama biraatiin ammoo dhaabbilee fayyaa miidhamtuun kana dura itti yaalamaa turte ragaalee sanadaa walitti qabuu himuudhaan ragaaleen kunneen irratti jecha xiinxala ogeeyyii fayyaa walitti qabuuf akkasumas ragaalee sanadaa fi kan namoota biroo walitti qabuuf guyyoonni beellamaa dabalataa akka kennamuuf gaafateera. Kana malees bu'aan qorannoo afaa lafaa akkasumas bilbila miidhamtuu fi shakkamaa irratti taasifamaa jiru waan hin qaqqabneef bu'aa qorannoo kunneen hanga argatutti guyyoonni dabalataa akka kennamaniifis gaafateera. Abukaattoon weellisaa Andu'aalam Gosaa poolisiin sababoota kana dura beellama yeroo itti gaafateef ammallee guyyoota dabalataa gaafachaa jira jechuun iyyateera. Kana malees qorannoon reeffaa taasifame miidhamtuun osoo lubbuun jirtuu gamoorraa kuftee du'uu ishee agarsiisa malee ajjeefamtee gamoorraa darbatamuu ishee wanti agarsiisu hin jiru jechuun sababni maamilli isaanii hidhaa taa'ee itti qoratamu akka hin jirres dubbateera. Barreeffamni yaadannoo yookaan diyaarii miidhamtuun barreessite argamuu kan himan abukaattoon weellisaa Andu'aalam miidhamtuun lubbuu ishee balleessuuf akka jettu ergaa maatii weellisichaaf akkasumas hiriyoota isheef barreessiteen himteerti jedha. Dabalataan maamilli isaanii mirgi wabii eegameef yoo bahe ragaalee dhaabbilee akka poolisii federaalaa fi tajaajila odeeffannoo tika biyyoolessaa jiran balleessuuf dandeettii waan hin qabneef mirgi wabii akka eegamuufis gaafataniiru. Gama biraatiin namoota fi miidiyaalee oduu sobaa tamsaasaa jedhan kan komatan abukaattoon shakkamaa qaamoleen kunneen wanta dhaddacha irratti hin dubbatamne gabaasaniiru jedhan. Kunis odeeffannoo weellisichi mirga wabii eegamee fi koonsartii muuziqaa dhiyeessuu jedhu akka ta'es himaniiru. Manni murtichaas odeeffannoon kun falmii dhaddachaa irratti kan hin dubbatamne ta'uu akka mirkaneessuufis gaafataniiru. Manni murtichaa gama isaatiin miidiyaaleen falmii bitaa fi mirgaa bifa madaalawaa ta'een gabaasuun alatti odeeffannoowwan sobaa fi madaalawaa hin taane tamsaasurraa akka of qusatanis akeekkachiiseera. Dhumarrattis manni murtii gaaffii beellamaa yeroo poolisiin gaafatee fi falmii abukaatoo qorachuun ajaja kennuuf qixxaata boruu bitootessaa 30 bara 2017tti beellama qabateera. Gabaasni kan BBC'ti. Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa jaartee jaardagaatti humnoonni finxaaleeyyii faannoo hawaasa nagaa jumlaan ajjeesuun qabeenya isaanii saamuun gabaafameera. Hundee dhumarraa akeeka hawaasa nagaa saamuu Oromoo lafarraa dhabamsiisuu kaayyeeffatanii kan hunda'an faannoon gochaa gara jabinaan guutee daangaa Oromiyaa irratti raawwachuu itti fufaniiru. Humnoonni faannoo daangaa naannoo Oromiyaa fi Amaaraa waldaangeessan irratti hawaasa nagaa Oromootti ce'uun haleellaa hammeenyaan guutame raawwachuun irra deddeebiin dhaga'amuu itti fufeera. Akka kanaan kaleessaa jechuun eebilaa 2025 galgala sa'aatii 12 irraa kaasee lolaa humnoonni faannoo raawwataniin Oromoon hedduun gaaga'amuutu himame. Akka maddii oduu keelloo miidiyaa jedhanitti godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa jaartee jaardagaa ganda Haboo jedhamutti finxaaleeyyii faannoo daangaa Oromiyaa cabsanii namoota hedduu lubbuun dabarsan jiru jedha. Gabaasa arganne irraa akka hubannetti jaarsa jaartii daa'imman dabalatee namoonni 13 yommuu ajjeefaman namoonni hedduun immoo ukkaanfamanii fudhatamaniiru jedhu. Qabeenyi hedduun barbadaa'eera saamameera sanga ammaa humni finxaaleeyyii kun uummata sanaan dararaa jira jedha gabaasni keelloo dhaqqabe. Uummanni kun waggaa 3 darbee sababa kanaan qe'ee fi qabeenya isaarraa buqqa'ee rakkoo hamaa fi saaxilamaa ture. Har'allee rakkoon kun itti fufee jiraachuu gabaasa kanarraa hubatameera. Haleellaan irra deddeebiin kan miidhame qonnaan bultoonni Oromoo daangaa irra jiraatan qaama furmaata kennuu dhabanii gidiraa kana keessummeessuuf dirqamaniiru. Mootummaan akka waan nageenya buusetti hawaasni qe'eetti akka deebi'u dirqisiisuun haala nageenya uummataa mirkaneessuu hin dandeenye jedha.
Gabaasni keelloo miidiyaa dirqama hawaasa tokkoo tiksuu kan qabu mootummaan Itoophiyaa hojii isaaf dirqama isaa sirnaan bahachuu dhabuun hawaasni kun gadadoo kana keessa akka hin baane taasiseera jedha gabaasni keelloo miidiyaa. Loltoonni faannoo wayitaa haleellaa hawaasa irratti geggeessan sabaan qooduun waan Oromoo ta'e qofaaf maanguddoota irraa hanga daa'immaniitti duguuganii ajjeesutu himama. Qabeenya uummataa kaan uffatanii yoo deeman kaan fuudhanii socho'uuf danqamnaan ammoo ibiddaan barbadeessu jedhameera. Kaayyoon haleellaa kanaa saba Oromoo naannichaa balleessuuf xiyyeeffate akka ta'e ni himama. Ammas taanaan nageenyi uummataa daangarraa haalaan yaaddessaa ta'uun barameera jechuun keelloo miidiyaan gabaaseera.